Mucattiin kun afaan tokko miti nu kakaa'u ishiin nama ambaatii biyya ambaa kana dhuftee ogguu ilmoon ishii sirraa fudhatame jedhan maaltu nama gammachiisa wallaahi nama gaddisiisa garuu alhamdulillah ilmoo deebisanii fi isaan hammeenyaa fi miti nuti nu waan si jaallannuuf waan si kabajnuuf karaa siif sa'idiin itti araarsinu barbaanneetu malee ilmoo kee sirraa fudhachuu fi miti jedhanii ilmoo ishii kunoo deebisanii fi viidiyoo amma gadhiifte. Kalee amma ishiin qophooftee dhaqxe mee akkamii uffannaan ishii warra aaktarii kana kunoo fiilmii dalagu sana agartanii akkas taatee dhaqxe maaliifuu qophooftee dhaqxe keenya bagarri hoo maallaquma qofa eessumaan argadheettee halalalal jechaa deemte maal godha afaan dheeratuun faayidaa takkitti hin qabu kunoo akkana nama salphisa malee innaa warreen immoo aartanis ni jirtanii maqaa nu badee nu balleessite atillee fa'itti dabalamtee nurraa dubbattee maal jettan anamaan goone mucattiif fincoofte khalaas maal godha iskiimee ishiin kunu anufitti fincaa'eera lamuu social media kanarratti olin ba'u yoo jette walumaan kan laallata jaartiidha dullattiidha maali jettan alhamdulillah rabbil alamin nu deenye ilmoo godhanne biyyaan baateenye warra keenya gargaarre waa hedduu hojjenne dulloomne garuu kan baay'ee dulloome laata wallahi hin beekne ka abban sakkee bargaruu ganaadha naan jedha inni na jajata jaarsi kiyya gana jajate keessanumaa Assalamu alaikum ashama arga hune kabajamtoota furdiftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu isiniin jedha biyya alas biyya keessas warreen jirtan hundi keessanuu egaa viidiyoon kalee gadhiise irratti ijoolleen hedduullee kolfitanii itti bohaartaniillee na deeggartaniillee hin jirtanii akkasumas immoo kakomii kaasu kan hin dhaba maarii yaa abaaramaan takka hin dhabamu maatii keessaallee biyya keessaallee shanyii namaa keessaallee garaatuuf maraatu kana hin dhabanii jedhu mitiire kennaadha akkasuma gaa ijoolleen raattuun kan akkatti kun jaarsa nama fagoodha hawwitu takka hin dhabamtu akkuma yeroo baay'ee siniin jedhu jedhaan arrabsoon akkuma siniin jedhe omaa duubatti nan deebisu jechuudha dhugaan dhugaadha namni dhugaa qabuuf yoo dhaabbattan rabbillee siniif dhaabbata kijibaanillee immoo namaa hin dhaabbatiin siniin jechuu barbaada sumaanis komantii takkayyuu maal jedha isinii kun warri sumayyaa jala fiigdanii fincaan ishii dhugaa nama jedhu jira nu fincaan ishii nu dachiin keenya bishaan hedduu qaba jechuudha bakki nu jiraannullee bishaan hedduu jira waan fincaan ishii dhugnuuf takkallee hin jiru garuu immoo akka dubartii tokkotti akka nama tokkotti namni nama kana cinaa dhaabbatee nama cinaa deeggaruun dirqamaa namummaatii isiniin jedha yoo sammuu keessan akka namaatti yaaduuf fayyadamtanii egaa ayyuun jabduudha ayyuun osoo hidhamuu baattee warreen jettan harkatu hidhame bar afaan ishii immoo banaa ture lamuu maqaa koo dhooftaa lamuu waa'ee kiyya kaaftaa oguu jettuun achi garagaltee hidhii micciira alaanasaam jette maa callin jedhiirra yaanii jagnummaa yoo taate kaa namni du'uu fedhu hidhamee lachuma du'uu qaba sodaatteetu malee bakka sodaatteetu ishiin kun illee immoo ejaas ayyuu sodaattee ishiirraa hidhaa hiikuu diddee jettan aniin kunis yoo ta'e hidhaarraan hiiku nama sodaadhu kanarraa hidhaan hiikuu nama hidhadha malee maaliifutti qophaa'ee waan deemeef jechuudha aqlii keessan itti fayyadama sammuu keessan ijoolleen takka sammuu keessan itti fayyadama isiniin jechuu barbaada maaliifiyyuu durumaan dursee nama kana wallolee isa faana yaanii kuffisuun hin danda'amu isan na kuffisa jedhee itti yaadee nama kanaan faana walloluu qabaayyuu duraan raba dheeratanii kuu jedhanii maallaqaaf malee isaan fayyaa isaaniitiif yookiin immoo maaltu nuqun nama jedhanii hin yaanne nama kana namni nama arrabsaa deemu namni gaaraa fi jirmatti bu'aa deemu kun waatu nuqun nama laataa wanti kun kiyyoo ta'a jedhee maa yaadiin dura inna warri ayyuu deeggartan ammallee mucatti qilee buusuu malee wanti faayidaa takka hin qabdaniif siniin jechuu barbaada akkuma yeroo baay'ee siniin jedhu warreen akkanattiin afaan bantanii warra jaarsa namaa fudhatu bartanii ija keessan jaarsa namaarraa buqqifadhaa siniin jedhan mallee har'allee borullee jechuudha suma kana maaltu si galchee yoonaan jettan an dubartii waan ta'eef obboleettii dubartii waan qabuuf isinillee obboleeyyan kiyya dubartoonni hedduun as jala waan jirtaniif waan isin fayyadu isinitti hime malee ani waan hin jirre kana baaseen haasofne fincaan ofirra fincaa'uun dhugaadha ijoolleen baay'ee urfa waan taateefi yaani waan akkasiis jettanii jirtanii gizee tokko dhugaadha mudannoon akkasii ni jira garuu eega ulfa taate ishiin namni ulfa garaa qabuyyuu hundoo yaa rabbii kiyya nagaan na hiiki jedhee keerii dalagatu malee maaltu
ajandaa warra kanaa keessa ishii galchee agakkas taate yani ulfata ushi garuu quban qabu sinuma kanarraa dhagahaa jira. Ilmihim namni arraba dheeratu faayidaa takka hin qabu. Namni callisu callisa keessa waatu jira. Tasgabbaa'ee waa murteeffata. Keenya kawwiseen kaw jettee kunoo namatti kolfisiisu malee waa takka anisoo abbaan feete na qabeegaa eegatti galee nindu addoona hidhan sanitti hindu awgushin callisi lamu maqaa kiyya dhooftaa jettu hindhaa jedhee ijatti tufa. Kalas jagnummaan kana barmush jagnaadha. Ayyuun silaasoo hidhamuu baatte hidhamtee maanduu irra achitti falaxxee ajjeeftuyyuu jette immoo mucattiin kunoo har'a gabbaate dubbatte siniin kunillee argaa jirtu dhiifaman miira kaleessaa keessa galee haasa'aa jira. Aniin kuni isaan maal jedhanii na arrabsaa turanii dullattitti naan jedhanii na arrabsaa turanii jechan taani fayyadamaa turanii ani garuu osoon hammeenya qabaadhee ishiif hammeenya godhaa yaade ture kaleeyyuu ishii ajjeesuu ni danda'a ture. Garuu ani gocha akkasii osoon godhuu hin barbaanne barsiisuuf akka barattuuf akka narraa dhaabbattuuf malee jettee ol baatee dubbatte kunoo Sumeeyyaani. Egaa akkuma Sumeeyyaan gabbaatee dubbatte kanatti illee ilmoo kiyya na jalaa fudhatanii jettee jirti. Ilmoo ishii sanas egaa akka natti fakkaatetti akka yaada kiyyaatti akka ishiin illee dubbattetti yaani warri kun Sumeeyyaa akka jaalatan Sumeeyyaa cina akka jiran isiniin kunuu dhagaa jirtanii nu ayyuu nama nu hin feenu nu kafee nu kajaalannu Sumeeyyaa jedhanii Sumeeyyaa cina jiranii jechuudha. Ilmoo ishii kanas ka fudhataniif karaa itti Sa'id wajjin walitti araarsanidha. Asumaanis maal jechuu barbaade ijoolleen keenya baay'ee gammannee baga gammaddan mee maaltu nama gammachiisa asirratti wallaahi wanti nama gammachiisu tokko hin jiru. Haadhaaf ilmoo adda baasuun maali faayidaa? Aga feete hammaattu waa'ee haadhaa kana ni beektu. Ijoolleen hedduun haarsaa haadha keessaniif kaffaluuf abbaa keessaniif kaffaluuf biyyaa baatanii ijoolleen hedduun garaa keessan hidhattanii qooqxanii dalagdanii jirtanii. Maal siniin jechuu barbaadeni waa'een haadhaaf abbaa namni hin galiifiin hin jiru. Ijoolleen takka himkeen ijoolleen ilmoo hin qabne murteessuu dandeessu. Namni ilmoo qabdan garuu mi'aa ilmoos ni beektu. Ilmoon keessanis akka hamtuun takka ishii ga'u hin feetanii. Wallaahi aniin kun yoo ijoolleen kiyya osoo deemtuu kufte laphee kiyya kana keessaa osoo nan hin beekin laphee kiyya kana keessaa akka bishaan na ta'a bakka inni rifadha yaani haadhummaa. Innaa mucattiin kun afaan tokko miti nu ishiin nama ambaatii biyya ambaa kana dhufte ogguu ilmoon ishii sirraa fudhatame jedhan maaltu nama gammachiisa wallaahi nama gaddisiisa. Garuu alhamdulillah ilmoo deebisanii fi isaan hammeenyaa fi miti nuti nu waan si jaallannuuf waan si kabajnuuf karaa siif Sa'idiin itti araarsinu barbaanneetu malee ilmoo kee sirraa fudhachuu fi miti jedhanii ilmoo ishii kunoo deebisanii fi viidiyoo amma gadhiifte irratti arguu dandeessu yoollee dhagahuu baattan viidiyoon amma gadhiifamee jira jechuudha. Alhamdulillah ilmoon baga haadhaan deebite. Har'as borus immoo rabbiin kun bishaaniif midhaan isaanii hin dhumne taanaan hireen isaanii wal bira jira taanaan ijoollee kana namni takka gargariin baasuu danda'u hin jiru. Yaani namni amata dheeraa yoo addaan ba'e jaarsaaf jaartiin hireen keessan hin dhumne yoo jedhe immoo walitti deebi'a. Garuu warra jala deemtanii ammarree harka dhooftan osoo gad dhaabbattanii isiniin jedha. Keessatti ijoolleen keenya bultii namaa keessan seenina wallaahi bultii namaan keessa namni seenu sheexana malee ilma namaa miti. Ilmi namaa tasgabbaa'ee waa tokko yaaduu qaba. Baga fudhattee maashaallah akka kiyya namni gammaddan maaltu nama gammachiisa. Haadhaaf ilmoo adda baasuun wallaahi nama gammachiiftu garaan dhale akka nama godhu nama dhaletu beekarraa fahamaa jechuudha. Naani maal siniin jechuu barbaade waanuma jettan takka adda baafadhaa yeroo baay'ee siniin jedha. Anuma kanaan illee waan baay'ee naan jettanii ni jirtu ijoolleen muraasni. Garuu immoo ijoolleen jechi kee nutti tolasii galatoominaan jettanis hin jirtu. Isiniin kunuu kan narraa fahamtan galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Warreen immoo waan ani haasa'u kunis isinii hin taane usuma calliftaniirra wayyaadha. Namni jecha hin taane fayyadamurra callisuma wayyaa jechuudha. Garuu immoo dubartii taatanii dubartii irratti harka hin qabinaa. Boru hireen keessa waan akka ta'e hin beektanii. Nu amba kana fagoodha teenye mucattii kana lollee arrabsaa jirru miti maatiin Sa'idoo guutuun akka gandummaa fi akka biyyummaa fi akka afaan tokko qaaqnuun silaa ayyuu sana ofi qabanii garuu immoo namni afaanii fi yaani nama naannoo taa'eef osoo hin ta'in nama adaba qabu nama tasgabbii qabu nama
akka amala isaatti nama faana jiraatu danda'u faana namuma kamtu jiraata. Garuu akka ayyuu kana halalee jechaa deemu maallaqaaf du'u kana namni tokko ofitti hin butu. Kanaafuu kijibaan nama harkaan dhayina yeroo baay'ee isiniin jedha. Kijibaan bakka hin taanetti nama hin geessina. Mucattiin kun ganaa ol guddatti nama sammuu qabdu nama baratte garuu hoi ogguu jettan ishii ka onneen kun itti waan gaarii seetee onneen kun ol dhaabbattee mucattiin ganaa hafla ijoollee irra jirtiiti. Bakkuma hin taane seenti. Kanaafiyyuu mucattii kanaan karaa kanarraa gori jedha koomantii nagaa barreessaafi malee waan hin taane hin barreessinaafi yenna baay'ee siin gammadina. Alhamdulillah ilmoon ishii deebitee fi jirti Sumeeyyaadha. Namoonni kunis warri Sa'idoo kunis obboleessi Sa'idoo kunis jibbaa ishii osoo hin ta'in karaa isaan lamaan wal agarsiisan karaa Sa'idoo fi ishii kana walitti deebisan soqan malee hammeenyaa fi miti ol ba'anii kun dubbatanii jiru. Akkaataa firoonni Sa'idoo kun Sumeeyyaa jala ittiin deeman kana argaa jirtanii kun guutuun maaliif ta'e haalaa fi amala ishii tasgabbii ishiiti. Wallaahi kalee amma ishiin qophooftee dhaqxe mee akkamii uffannaan ishii warra aaktarii kana kunoo fiilmii dalagu sana agartanii akkas taatee dhaqxe maaliifuu qophooftee dhaqxe keenya bagarri hoo maallaquma qofa eessumaan argadheettee halalalal jechaa deemte maal godha afaan dheeratuun faayidaa takkittiin qabu kunoo akkana nama salphisa malee. Innaa warreen immoo aartanis ni jirtanii maqaa nu badee nu balleessite atillee fa'itti dabalamtee nurraa dubbattee maal jettan anamaan goone mucattiif fincaa'ee fincoofte khalaas maal godha iskiimee ishiin kunu an ofitti fincaa'eera lamuu sooshaal miidiyaa kanarratti ol hin ba'u yoo jette walumaan kan laallu ta'a. Hayya jettanii kaan ofirra fincoofsistanii kaan hidhii micciirsistanii wallaahi ayyuun kun ka akkan afaan dheerattu kana ogguu ishiin akkas jettuun maarraa hin dubbatiin hin dubbadha waan fedhe siin jedhana ajjeesi maal jedhiiniin ega jagna taate ega jabduu taate afaaniin miti jagnummaan afaaniin miti jabummaan gochaani. Tamam kanaafiyyuu warreen kijibaan nama jabeessitanii qileetti nama ooftanii rabbiin isin haa deebisu isin haa sattaru isiniin jedha of sattaraa of sirreessaa dubartoonni keessatti arraba dheerattanii nama arrabsitan nama arrabsina wallaahi nama abaaramaatu nama arrabsa namni eebbifame karuma eebbaarra deema. Kanaafuu nama eebbifamaa ta'a haadhaaf ilmoo abbaa adda baasuuf hin yaalinaa yoo dandeessan akka haadaa fi duudhaa keenyatti immoo walitti araarsuu kijibaanuu nama kana walitti araarsuu qabdan malee sobaan immoo nama wal lolchiisuu qabdanii. Kana kijibumaan na jabeessurra wallaahi hamma kana ati kana yoo naan jettan dasna jedhan koomantii ani hedduun hin dubbisa wallaahi koomantii yoo muraasa biraa hambise malee koomantii keessan hundan hin dubbisa maaliifuu kan na arrabsurraas waa baradha kan jecha gaarii na barreessurraas waa baradha maaliifiyyuu nameen kun sooshaal miidiyaa irratti eega ba'ee booda arrabsuus jibbuun qabu arrabsuun kunis waa qabdi jechi gaarii kunis waa qabdi jedhee isinirraa hedduu baradha jechuudha isiniin kunis narraa baradha malee akkasumaaf nama arrabsinaa isiniin jedha akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu namoonni tijaartiidha dullattiidha maali jettan alhamdulillah rabbil alaamiin nu deenye ilmoo godhanne biyyaan baateenye warra keenya gargaarre waa hedduu hojjenne dulloomne garuu kan baay'ee dulloome laata wallahi hin beekne ka abbaan sakkee bargaruu ganaadha naan jedha inni na jajata jaarsi kiyya gana jajate keessanumaa jenna. Homaa jechuu miti isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota keenya galatooma har'aaf ishuma kana isiniif qabadhee dhufe warreen na jaallattanis warreen na jibbitanis wallaahi ani obboleeyyan kiyya rabbii waan taataniif isin jaalladha galatooma subscribe share illee godhaa na guddisaa waan gaariin hin dalagaani wallaahi aga danda'e waan gaarii isiniif dalaga jedhee waan yaaduufu viidiyoo kiyyallee aga dhumaatti ilaalaa irraa barattu isiniin kunis yaada gaarii yaada badaas na barreessaa isin jaalladha galatooma isiniin jechuu barbaada.